mootii warra Sooriyaa kun mootii warra Israa'eliin loluudha walgahii qabatee bahe. Gaafa walgahii qabatee bahu buufanni koo iddoo akkanaa iddoo akkasii haa ta'u jedheetu gurguddoota walitti waamee walgahii teechise. Maal godhuudha? Mootii warra Israa'eliin loluudha. Gaafa inni kana mari'atee mootii warra Israa'elitti duuluudhaa ka'u. Gaafa inni kana mari'atee mootii warra Israa'el ajjeesuudhaaf ka'u. Yesuus jiraataan namni hija banamaa tokko immoo biyya san keessa jira. Waaqayyo galgala kana dargaggeessa wayii dargaggeetti wayii ija ishee hin bana. Haleluuyaa! Mootii gushira xaxee walgahii teechisee karaa ittiin mootii warra Israa'el qabatu, karaa ittiin mootii warra Israa'el ajjeesu itti duuluu barbaada. Gaafa kana mucaan Elsaa'i jedhamu tokko achi keessa, nama ija banama, nama qalbii banama, nama yaada banama, nama Waaqayyo wajjin haasa'u, nama Waaqayyo wajjin dubbatu tokkotu achi keessa jira. Yesuus jiraataan gaafa kana gaafa namitti warra Israa'elitti duuluudhaa ka'u namichi Elsaa'i jedhu kun mul'ata arga. Meestii warra galgala kana mul'ata nan argeettan. Dhugaa Waaqayyo galgala kana ija keessan haa banu. Dhugaa Waaqayyo ija kee haa banu Waaqayyo. Lakkaa namichi hin beeka Elsaa'i. Namichi walgahii teechise mootii warra Israa'elitti duuluudhaaf. Namichi Elsaa'i jedhu kun nama mul'ataan biyya Israa'el keessa jiraatu. Warra Israa'el wajjin jiraatu. Waan jarri godhatti gootu hin beeka namichi. Maal ennaan ija banamaan. Yesuus jiraatan. Dhugaa Waaqaa asis nu taatu achis nu taatu. Waaqayyo galgala kana ija keessiif haa banu. Haleluuyaa! Lakkaa namichi marii gaafa geggeessu Elsaa'i nama mul'ataati waan ta'eef dinqa keessatti waan ishiin mari'attee arge. Waan namichi mari'atee argeetu mootii warra Israa'elitti jarrachiin gadi dhufuuf of eegere namittiin quba of hin qabdu. Yesuus jiraataan Waaqayyo barana diina keetti sii duula. Waaqayyo barana budaatti sii duula. Waaqayyo barana warra si qabanitti sii duula. Ilaana dhaggeeffadha amma biraan gee mata duree isiniifan kenna. Namichi quban qabu hantee qabuudhaaf mootii warra Israa'el dhaqe. Mootii warra Israa'el dhaqee qabuudhaaf mootii warra Sooriyaa loltoota baafate, loltoota fardeeni, makiinadhaan eessa dhaquudhaaf namitti itti duulee namitti qabatee ajjeesuudhaaf hin ajjeesa ta'uu namni nama qabee aadaa maal godhame. Elsaa'i isa hargeetu mul'ata namitti hin dinqa keessatti godoggodaa baate. Ammari'achaa baate. Hargeetu mootii warra Israa'elitti nama ergee of eegere jarittiin dhufuudhaaf of eege. Haleluuyaa! Qopheessi Waaqayyo barana wangeela fuudhee siin qajeela. Waay! Ilaa waasitti mu'an qophaa ta'a. Daqiiqa xiqqoo ishiin dubbadha. Raajiin sinii kadhata. Daqiiqa bal'aasa jecha. Namichi of quban qabu silaa hin ajjeesa silaa itti duula. Elsaa'i argeet itti ergee itti hime. Of eegedheen lammii isaaniiti. Lammii warra Israa'elii Elsaa'i. Of eege jarri dhufuudhaaf jedhee itti gad ergee eegsise. Gaafa kana amma namitti mataan adoodee biyya walitti qabee dammas walgahii teechise. Eenyudha ishiin akka mootii warra Israa'el hin qabanne. Dhaqee mootii warra Israa'elitti mee Yesuus jiraataan hin sodaatiin galgalas ganama san ergaa gurra keetti jedhee asaasu jira. Haleluuyaa! Yesuus keenya jiraataan akkamantaa maalan ta'an jedhiin Waaqayyo mul'ata baatee gara kee dhufa. Akkamittan tajaajila akkamittan dubbadha jedhiin Waaqayyo waan dubbatu arraba keerra sii kaa. Kaza amma moo maal godhe beektu? Mootii warra Israa'el dhiiseetu maas garagare Elsaa'i. Dhaqaa barbaadamee bakka inni jiru. Nan qaba nan ajjeesa. Yesuus jiraataan mee harka keessa ol kaasa namni mul'ataa hin du'u jedha. Dabala namni mul'ataa hin du'u jedha. Baga gammaddee mul'ata argitee barana jawwee ajjeefta. Baga gammaddee mul'ata argitee wangeela tajaajilta. Waay! Namitti nama mul'ataa. Waan tokko isinitti himu nama mul'ataa hamtuu hin danda'u. Bileenas qabaadhu, tireenas qabaadhu. Nama mul'ataa hin dandeessu gali bira. Adaraa kee. Mokkorin. Mokkorin. Namitti nama mul'ataati.
Elsaayi nama mul'ataati namittiin garuu boombiin niikulaara isaatti amanee barbaachisa. Mootii warra Israa'el hidhata qaba. Qawwee qaba. Namittiin garuu Waaqayyoo qabdi. Dilaaya vaana. Isa fagootti nama dhabu san beektu. Isa qaba mootii warra garuu namichi nama mul'ataati. Namichi nama ergaa qabu. Namichi nama Waaqa wajjin haasawu. Haleluuyaa. Ergaa sitti himuu nama mul'ataa hin dandeessu biraa gal. Haleluuyaa. Gaafa kana isa barbaadutti ka'ee. Gaafa isa barbaadutti ka'u. Loltoota Elsaayi mandara doot keessatti argisiisee achi jira inni dhaqaa qabaa fidaa dheetti erge. Namichi nama mul'ataati maal qabu miti inni gana achi keessa baasee biyya biraatti dabarse. Yesuus jiraataan baga gammaddaan barana budaa kee qabdee walii gadoofta. Warra tonkaa'ii sitti gootu warra si balleessuu barbaadu asi balleessuu dhuftat immoo qabdee jallu keessaa baafta. Mandara keessa jiru keessaa baase ijoollee Elsaayi jara san argitanii dubbisa. Sababbii kanaaf waraanni achirra jira, rakkinni achirra jira, beelatu ta'e ka. Biyya Samaariyaa keessatti biyya waraanni jiru beelatu ta'a. Asan seena kaam boqonnaa 7 naadattu. Beelatu buufatee biyya san keessa bara beelli buufatee haati dhala ishii nyaatti. Loltoota achirra jira. Biyyi irra bashamti. Akkatti qotatanii qofuratanii bulanii beelatu. Boqonnaa 7 naadaqaa. Mootota lammaffaa boqonnaa 7 naannoo lakkoofsa 3 nu dubbisaa raaji. Ilaa na dhaggeeffadha mata dureen sinii kenne jedheeni. Sababii lolli jiruuf karra Samaariyaa san dura nama dhukkuba lamxii qabu nama 4tu jira. Isaan walii isaaniitiin. Haleluuyaa. Yesuus wajjiniin jira. Yesuus wajjiniin jira. Hinduutu hin jiraata. Hinduutu hin oolta. Jarri sun biyyi isaanii beelli darrareera waan ta'eef beelli buufatee jira. Yoo as teenye sin dhumna yoo deemne sin dhumna maalluu wayya jedhan ishii. Nuyi gara mandarichaa dhanna yoo jenne beelli achi jira hin dhumna akkam taana ishii. Waaqayyo galgala kana akka goote akkatti jiraatu sittaayu. Akkam goona ijoollee jedhan gaajarri alfasuun dhalli isaanii laamtidha. Yoo as teenye mandara kana keessa beelaa jira. Yoo asii baane loltoonni kun nu fixu akkam goona maal ta'an? Harka keessan ol kaasa. Akka jedhu Waaqayyo akka gootu sitti hima baraneedha. Ishii raajitti nuuf ufaa. Yoo ati tamne sin dhumna waan ta'eef. Yoo jiraatte Yesuusiif jiraadhu. Yoo duutes du'i. Yoo jiraanne hin jiraanna yoo duune hin duune koottaa kaaleetitti deemna. Argitanii mandaritti keessa yoo ta'an isin dhum yoo deeman isin dhum nama Waaqa abdiin itti deemin duutu. Kakuun itti deemin duutu. Mul'ataan itti deemin duutu. Maallu wayyadhanii mari'atan yoo steenyeen dhumna xaarratanii buladhan isaanii laamti yoo asii achi dhannees hin dhumna akkam taana jedhan ishii raajiittuma nuuf ufa. Gara buufata Sooriyaa dhaquudhaaf jarree darban sun dimimmisaa halkan hin kaani. Yeroo buufata daarii Sooriyaa ga'an garuu Halleluuyaa. Yesuus jiraataan mata duree koo galgala kana akkana jedhe irraa kaaseet itti si kaasa. Dhageessanii barana irraa kaaseet itti si kaasa. Hin dhageenye homtuu ammayyuu warra siriibaa jiran san warra budaa san warra biiroo keessatti si cokkontu san akkana siin jedha kaa Waaqayyo irraa kaaseet itti si kaasa.
argitanii taarikii jara kana taarikuma jara kana argitanii dura namitti nan qaba ittee baatee qabam amma jarreen arfan kun ijoollee warra niikureer boombi qaban ari'aa jiru gaafa san dimimmisaatii kaanii Yesuus jarreen arfan wajjin ka'e Yesuus jiraatan ergaan sinii qaba Waaqayyo barana budoota irraa kaaseetti si kaasa Waaqayyo barana jawwee irraa kaaseetti si kaasa argitanii waan Waaqayyo godhe argitanii maasha kan beekta loltoota warra eetota warra Gibxi nuti bitan ay Waaqa Yesuus jiraatan sii kadhadhu gaafa ati faana keetiin sochootu Waaqayyo si faana haa socho'u gaa Waaqa na dhibee anaan nutu shokoshokee ta'e malee Waaqayyo daa nu faana jira nutu garaa kutachuu dadhabe malee daa Waaqayyo nu faana jira kottee jara afurii niikureer boombi godhe namichi tokkicha gisee fuudhan warra Israa'el achi dibbee gurrarratti kwaa waan godhu natti fakkaata sitti dhufanii kaatu waan jedhu natti fakkaata waan garuu jarri moo barkaan qabdu qoonqodhaa walii gaddeem qoonqodhaa baqachaa jara arfan faana Waaqa jira namitti mee ishiitti abdan jarri garuu Waaqayyotti abdatanii mari'atanii ka'an siniifan kadhadha dadhabaa Waaqayyo si faana jiru jabaadhu Waaqayyo barana akkuma godhe godhe jisseetti si galcha Waaqayyo barana akkuma godhe godhe diigeetti si galcha itaa yaabaana meesti warri biiroo keessa hojjettan akka carraa naman jibbiina ikisi cinaa teessu teessoo kanarra hooman kaasee irra ta'an jedhiina Waaqayyo barana dhugaa Waaqayyoon siniin jedha teessoo jalloota gaggalabbateetti si dabarsa mee harka kee ol kaasi hin galabbatama jedhime mee dubbadha hin galabbatama baga gammaddee Waaqayyo barana jalloota irraa kaaseetti si kaasa fixuudhaa baate namittiin ajjeesuudhaa baate namittiin argitanii darraruudhaa baate namittiin garuu meeshaa fe'atte maal jennaan nama kakuu nama mul'ataatu itti ka'e Waaqayyo isaan faanatti ka'e siifan kadhadha gaafa deemtu gaafa baatu gaafa galtu Waaqayyo si dura haa bu'u kana jaala jaarri silaa fannisuu ba'e mijoo mootiin warra Sooriyaa kun mootii warra Israa'el yookiin Elsaa'i fannisuudhaa ba'e fannisiisuudhaa ba'e Yesuus jiraataadha sinii kadhadhu harka keessan ol kaasa Waaqayyo barana abbaa san beeku dubbeen sii gaggaragalcheedha mee warri naa gaggaragar wettan siyaa gaggaragashu Waaqayyo galgala kan dubbii gaggaragare ante dubbii gaggaragare jarri jarri ni kurar boombi qabu jarri afaan Waaqa qabu nama Waaqa qabu nama meeshaa ni kurar boombi qabu taala baga gammadde ka fataa ittee magaalaa jallu keessa deemta budoota biyyaa baafta Yesuus jiraatan baay'isu saatiin keenya deeme Waaqayyo akkamitti irraa sii kaasa tokko shakkiitti naqa akkasiin hin jedhe dhageessanii warri biiroo keessa hojjettan warri istaafii keessa hojjettanis warri gabaa gullutee daldaaltan madabiin waati modatte dhufee wayiin hin qonfor wayiin achi siqi hankees miti hin tuqina hin jibbiina Waaqayyo achi balleessuudhaaf kanaaf keenya kamti warri biiroo keessas eessanan achi siqee teessoo ishii kana qabadhe irraa kaa dhugaa Waaqa kakadheen sinitti abbaa san beeku dhuga baatiidhaan hin dhaabatta Waaqayyo akkuma godhe irraa sii kaasa akkuma godhe irraa sii ari'a otoo ati ittiin dubbatin otoo ati hin loliinin ijoo jarritti deemaa kun meeshaan qaban maal meeshaa qabu waan isaatti qoonqonnuudhaaf deemaa jira meeshaan qaba
dhumani silaa dhumuudhaan neenanitti itti deemu. Waaqayyo barana diina keetti dibbeetti reebee biyyaa sii baasa. Dibbee gurrarratti dhaanee biyyaa sii baasa. Gaafa jarrachi kaatu shakkiitti naqe. Nutti bitee mootii warra eetota warra Gibsii nutti bitee heemtu jala taa'ee du'aree bakka kana hin galla. Nama 4 ta'anii deemanii nama 400. Baay'ee dhagaa waraanni koo baay'atee deema. Nama xiqqaa ta'ee deema. Dura jaamummaan rukutamanii biyya keessa ba'an. Amma immoo yaa hojii waaqa kana. Amma immoo nama 4tu waraana. Qabi sin jenne lafa sitti hin dhiinne. Namni illee ta'e nutti dhufan jedhe. Hin goone isas qaaddaranii deeman. Dimimmisa kaan gaafa dimimmisa achi kaan Yesuus jara faana ka'e. Halla keennumaati. Gaafa dukkanaa achi kaan Yesuus jara arfan faana ka'e. Hin qaban kaasaan sun waaqa ofii nama balleessaa deema. Gaafa kana lafa sitti hin dhiinne. Yesuus matu lafatti dhiiteef jara. Qabeedheni Yesuus. Gaafa jarri ejjetu gaatti godhu. Gurrarratti dhibbee ergu. Kana caala yoo ta'e malee dukkaana gatanii qabeenya gatanii. Sinii kadhadhu. Waaqayyo barana budoota habasaatti kaasee sibira hariya. Yesuus jiraatan. Warra siqa keen jaalan. Warra guddachuu keen jaalan. Hakkeen Waaqayyo barana botolikaatti kaasee sirra hariya. Mucaan hin dubbanne. Mucaan hin dubbanne. Sijjeesuudhaaf hin jenne baran. Namichi hin jenne. Sijjeesuudhaaf hin jenne baran. Nagaadha hin biyya jaldu keessaa kaan namitti hin ajjeesuudhaaf. Hin dubbanne. Yesuus jiraatan. Waaqayyo sinii lola saba jaldu. Waaqayyo sinii dubbata. Waaqayyo sinii lola. Mee harka keessa ol kaasaa Waaqayyo naa lola jedha. Warri sitti hin tolle hin dubbatina. Nama hundatti hin tolle. Mee harka keessa ol kaasaa Waaqayyo naa lola jedha. Waaqayyo barana lolee jaasee agarsiisa. Si dubbatee jaasee agarsiisa. Si malmee jaasee agarsiisa. Odoo jarri lafatti hin dhiitin. Otoo jarri hin dubbatin. Ofii dhaabbatee ofitti dhaanii girrisan jarri. Yesuus jiraatan. Inni lammaffaan ofiisii lolee. Shimala qabu antee jarri. Qabu ulee fudhatanii dhaqanii. Nanni. Waan qaban. Isaan sun garuu waan qaban qabu. Waa itti fagootti ilaalan, fagootti argan, waa itti rukutan. Garuu Waaqayyo meeshaa hunda harkatti laaffise. Akka jarri homaan goone godhe. Haleluuyaa. Waaqayyo akkuma godhe si jiraachisa. Akkuma godhe si dabarta. Akkuma godhe si oolcha. Mee akkanadha Waaqayyo akkuma godhe inni oolcheera. Dabala Waaqayyo akkuma godhe inni oolcheera. Haleluuyaa. Waaqayyo akkuma godhe si oolcha. Si lolee si oolcha. Sirra dubbatee si oolcha. Ni sadaffaan ni dhuma. Ofii isaati lola itti kaase irraa sii kaasa. Ofii isaati lola itti sii kaase. Ofii isaati sii lole. Akkuma isinitti mee warri kulluteetti sii lole dhiisa hin tuqina. Guyyaa muraasa daqiiqaa muraasa booda hin badu. Hin galu. Haleluuyaa. Mee namni amantii harka keessa ol kaasaa Waaqayyo irraa kaasee itti na kaaseedha. Namni hundi dubbadhaa Waaqayyo irraa kaasee itti na kaaseedha. Waaqayyo barana jawwee budaa tonqaa irraa kaaseetti si kaasa. Warra konkolaataa ibiddaan jirreedha. Warra hin lolla jiran Waaqayyo irraa kaaseetti si kaasa. Harka keessa mataa gara laata walitti buusa Waaqayyoon galateeffadha.